abbaa isaanii jechaan tuqan. Seenicha kana ijoollee afurii wayiitu jira. Ijoolleen kunniin yeroo hunda abbaa isaanii kana jechaan tuqan. Ati osoo duniyaan hundaalchisiin duuf deemaa jirta. Ati lubbuudhaan haga jirtu dalagaa dalaguu dhabdee birrii osoo walitti hin qabin duuf deemaa jirta. Ati jedhanii abbaa isaanii kan yeroo hunda tuqan mataa dhukkubsan. Sanbooda abbaan guddatee dulloomee guyyaan isaa gahe. Sanbooda ijoollee isaa tanaa wasiyyaa barreesse. Ergaan du'e booda waraqaa kana banaatii dubbisaa jedheen. Tole jedhanii ijoolleen guyyaan isaa gahe abbaan daarul aakhiraatti godaane. Sanbooda waraqaa kana fuudhanii dubbisan. Yeroo dubbisanitti akkana jedha waraqaa irratti barreeffame. Ijoollee tiyya mana keessan yookaan mana keenya kana jalatti ansaaxinii guddaa wahii duniyaa guddoo wajjin isinii dhiisee jira. Kanaafuu mana kana diigaatii saaxinii sambaa isaatii jiru duniyaa achi keessa jirtusanii bashannana abbaa keessan jedhee xumura. Sanbooda ijoolleen lama hin yaadne takkitti makaraa dubbisanii geessanii yoo san mana kana muhandisa mana kana diiguu fidan. Manni kun hin diigamee lafti manaa hin qotamee saaxinii guddaa wahiitu argame. Ijoolleen gammachuudhaan wal hammatan. Sanbooda saaxinii kana ol baasan. Ol baasanii saaxinii kana banan. Yeroo saaxinii kana banan barreeffamni saaxinii kana keessatti homaa hin argine. Waraqaa takkitti qofatu jira. Harrifatan. Sanbooda waraqaa kana fuudhanii dubbisan. Sanbooda waraqicha kana irratti barreeffamni jiru akkana jedha. Ilmaan kiyya yeroo ani lubbuudhaan jiru humaanuun dhiifne ati jettanii oduu baay'isaa turtan. Yoo dhugumaan haga jecha naan jettan san kageettan ta'u ta'e mana amma diidan kana deebi'atii ijaara. Yeroo san hagam akka ani humaa isinii hin goone bakartan jedheen jedhama. Yeroo kana ijoollee afran keessaa kafiigallee hin dhabamu kafiigallee hin dhabamu jechuudha. Abbaan isaanii haala kanaan gadoo isaa bahuu danda'e. Mana akka inni ijaaree san akka ijaaruu hin dandeenye ana hin beeku. Sababni isaa manni abbaan keessa isin ijaare manni sun keessatti guddattan yaadannoo garaagaraa qabaachuu danda'a. Almuhim ati haguma fi teqaruu taatu abbaa kee hin jaaltu. Abbaan kee garuu akka ati isa caaltu barbaada. Nagaa.